Hagayoonaanis qorannoon hayyootaan irratti gaggeeffamuun kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa fi dhihaatee ergaa irratti maratamee labsii ta'ee akka bahuu fi caffeef qajeeleera. Caffeen Oromiyaas qooda fudhattoota bakka bu'oota hawaasa hayyootaa fi qaamolee seeraa hirmaachisuun waltajjii Adaamatti qophaa'e irratti mari'atameera. Abbootiin gadaa waltajjicha irratti hirmaatanis mana murtii aadaa keessatti nama 3 kajoo oduu nama 5 ta'e illee ni rakkinan qabu. Na 5dha jechuudha. Oromoon 5 taa'ee horratee waa tokko murteessa. Kan biraa ulaagalee muudamaa keessatti nama diinagdeedhaan of danda'e nama jaalala biyyaa qabu yoon ta'in nama waan ta'eef namni gatantaruu hin danda'a. Turtiin illee eega muudama taatetti turtiin mana murtii aadaa kun hoggaa 8 irraa oduu gadi siqe. Mana murtii aadaa hoggaa jennu akka keenyatti akka ituu hubanna afran qallutti jechaadha. Akka keenyatti sirna gadaa odaa bultumiin lallabamee jecha sirna gadaa aadaa waan ta'eef manni murtii aadaa kanaan hojjetu qaba. Kun asirratti kaa'amee jira. Walitti qabaan koree dhaabbii dhimma bulchiinsaa fi seeraa caffee Oromiyaa obbo Iisaa Biruu wantoota itti dabalamuu fi hirrachuu qaban irratti wixinee kanarratti sadarkaa garaagaraatti hayyootaan qorannoon irratti gaggeeffamaa turuu eeran hojiirra oolmaafis jedhan. Qaamoleen dhimmi ilaalu qaamoleen mootummaa uummanni keenya aadaa keenya dagaagsuu aadaa keenya gabbisuu keessatti iddoo olaanaa qaba jedhamee kan itti amanamu waan ta'eef caffeen kun seenaa guddaa hojjetee jira jechuudha. Maaliif duudhaa Oromummaatti deebi'uudhaaf labsii dirqama lammummaa murteessuuf bahetti aanee wixineen kun yoo caffeetti dhiyaateetiin mirkanaa'e ragga'e seenaa guddaadha. Pirezidaantii itti aanan mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Guyyoo Waariyoo manni murtii aadaa kun ragaa sobaa mataa bowwoo mana murtii ta'e furuuf gargaaraa jedhan. Dhugaa baasuu irratti instituushinii kan lamaa wal bira qabne yoo ilaallu manni murtii aadaa kun yookaan caasaan aadaa kun faayidaa olaanaa qaba jennee fudhanna. Maani ragaan uummata keessaa dhufa. Carraan ragaan uummata keessa dhufu sun sobuu yoo sobeellaa immoo sobii sun birgaamuu bal'aadha. Carraan sobuutu xiqqaadha yoo sobeellaa immoo sobii birgaame haqii ba'uun bal'aa waan ta'eef namni haqa dhugaa akka argatu irratti faayidaa olaanaa qaba. Kana malees jedhu. Wallabi wal taraarsaa kan wal ajjeese wal taraarsee wal fayyisaa. Wal taraarsuun kun ammoo kan wal nam fayyisu. Murtii murteessuun wal nam fayyisuu dhabuu dandeetti. Carraa wal nam fayyisuu dhiphaa ta'uu danda'a. Maan jennaan gaafa murtii murteessitu tokko dabsataa goota injifataa goota tokko keezii sun dhabe yookaan injifatama goota. Gaafa immoo dubbii jaarsaan laalanii dubbii caasaa amma beekamtii kennuu kana laalan walta araarsanii walta fayyisanii namni sun jireenya fuulduraallee akka waliin itti fufu. Afayaa'iin caffee Oromiyaa aadde Loomii Badhoo duudhaa Oromummaa ganamaatti deebi'uun ofirra darbinee addunyaaf gumaachinaa jedhan. Biyya keenyaaf qofa osoo hin taane addunyaadhaaf karaa fakkeenya ta'uu danda'uun uummatni Oromoo osoo sirni ammayyaa seerri ammayyaa hin dhufin sirna gadaatiin akkaataa diinagdee isaa bulchuu qaba. Akkaataa rakkoo hawaasummaa isaa ittiin hiikkatu qaba. Akkaataa siyaasaa isaa ittiin hoogganu qaba. Faayidaa isaas eeran. Rakkoo siyaasaa, rakkoo hawaas diinagdee, rakkoo ijaarsa sirna dimookiraasiitiin wal qabatee jiru. Rakkoo keenya tajaajilaatiin wal qabatee jiru hiikuu keessatti ergaan inni qabu olaanaa ta'a jechuudha. Inni lammaffaan karaa baasii salphaa ta'een baasii xiqqaa ta'e qofa baasuutiin uummatni kan keenya tajaajila argachuu. Kana qofa miti baasiin baay'achuu yookaan xiqqaachuu qofa osoo hin taane karaa wiin ta'een isa afaan faranjiitiin kaasnu jechuudha. Kan miidhamu kan dhabu osoo hin jiraatiin waliigalteedhaan inni dhabees maaliif akka dhabe itti himamee amanee akka fudhatu inni milkaa'es yookiin argate maaliif akka irra aane yookaan milkaa'e itti himamee gadoo tokko malee haaloo tokko malee waliigalteedhaan xumuruudhaaf hiikan inni qabu olaanaa waan ta'eef. Daldaltoonni magaalaa Finfinnee raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa barbaachisaa hunda gochuuf waadaa galan. Kantiibaa Taantuun magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee hawaasa daldalaa magaalichaa waliin mari'atan Kibre Jalaale. Waltajjii marii hawaasa daldalaa magaalaa Finfinnee wajjin taasifameen